Sinjere animmoo akkuma qoosaa godheettani ati daa'imaa si gorsuu qabna amma osoo nama Iroopiyaa Ameerikaa jiraattu ta'e gadi garagalcheen arrabsaa ture garuu intalli biyya Arabaa kana itti natti fakkaattee daa'ummaas qabdi akka qoosaa godheettan akkas jedhee innaa ishiinillee daa'ummaa qabdi kaleessa dhuftee tole ummaa butaan sirraa baaseette sanoo jenna baay'ee garaadha nyaatte lakki akkas jechuu kiyyoo son taane ani sinarrabsa kana booda yoo waa yaacee xiqqeessitu ol baate to'i jechuu kiyyaan jedhee hubattee ishiinillee gadi buute jechaadha. Isin amma asirratti maa jeequmsa kaastu? Dhaggeeffadhu sin gaafadha. Isheen kan jette koo gaafa yooniin geeffadhu. Qoy maaloo gaaffiin gaafadha. Al tokko qoy gaaffiin gaafadha. Al tokko gaaffiin irraa qaba. Niitiin na waama. Niitiin na waama nan deema siifu al tokko. Ayyee okkee. Na dhagaye ati jechuudha isheen kan jette koo raachuuni haceedhaan jenne ko raachuun haceedhaan viidiyootu jira be haceedhaan qixxeessa jettan jedhu viidiyootu jira jechaadha. Jecha kana fayyadamta maqaa caaluu kaasuun nama saalfachiisaa be. Akkasiin jenne nuyi kan hawwi dhagee hawwi sun jedhate hawwi muuyitiin kaafatiin hawwi muuyitii qaban maal si waame siin hawwi na dhaggeeffadhu si baga ta'e ufkote saara muutii godhi enna dhagee nuyi raacheen hacaaluudha dhaa hin jenne nuti raacheen hacaaluu lammaffaadha hacaaluu lammaffaadha jedhe akka ganda keenyaatti akka nuti jaallanne maal isin cannaqesini ammayyuu taanan jaallatan jibbitanis raacheen hacaaluu lammaffaadha maal gootu hacaaluudha oon jenne maanni yoo jenne maal rakkoo qaba maal isin ciccine maal isin waraanese kana afaan ishiitiin ragaa baatee jechaadha amma tan akkanaa gadigaloo waliinan taayaa gadigaloon si kurruufa Koi, ela eenyudha nama kan jedhe kun dhagee. Anchi caaltu ati muuyitii qabattu siin jennaan deddeebite kootee biroo shamarran keenya mee nagaa buusaa qoha. Wanta akkasii hin jiru. Ilaali. Namni hundi seenaa isaatii tokkoffaa Hacaaluun sadarkaa Afrikaattidha. Sadarkaa addunyaatti bakka baay'eetti galmaa'ee jira. Hin beekna koo kana. Dhagee, please. Tokkoffaa seenaa gooticha kanaa gandatti fuutee galchuun akka Oromoottidha. Gootni kun kan hojjechaa jiru jechaadha. Fuutee galtee gandatti akka gandaatti geessanii boruttiin arrabsiisuun maqaa ijoollee galeessa aarsuudhaaf beekaa gadheen ganda biraa akka arrabsiisu gochuun gootummaa isa xiqqeessu jechaadha. Nuti Hacaaluu kan ilaallu akka Afrikaa akka addunyaatti. Kanaaf eenyumaatiin madaalamuu hin danda'u jechaadha. Jeneraal Taaddasee Birruus haa ta'u, Jaarraa Abbaa Gadaas haa ta'u, Waaqoo Guutuus namni akka amma namni si fuuldura taa'ee si bira taa'ee haasa'u kuni gastii kana keessa anaan kan nama daalu hin jiru jechaadha. Ana. Argitee gootummaan kan biraa ganda sana keessaa yoo ba'e akka gootummaa isaatti malee nama biraa wal qixxeessuun dogoggora jechaadha. Gootummaa Hacaaluu kana fuunee waan ganda kootii dhalate gandatti galchuun dogoggora guddaadha. Argitanii namni amma maal gochaa jira gooti kun ganda kooti jedhee fuudhee ganda sana qofa keessa gaa'ee gandi biraa arrabsiisaa jechaadha. Hacaaluun gaafa lubbuun jiraatu Tuulamaa ta'u Maccaa ta'u Siikoomandoo haa ta'u namni beeku hin jiru jechaadha. Amantaa isaallee hanga gaafa lubbuudhaan darbutti addunyaa kanarraatti namni beeku hin jiru jechaadha. Hacaaluun kan hundaati, kan Oromoo hundaati, kan Afrikaa hundaati. Waan akkasii kana osoo dhiistanii gaariidha. Ammallee taanaan wanta faayidaa qabu irratti dubbachuu gaariidha. Ani akka ni yaadutti eenyu afaan qixxeessuu hin danda'u dhugaa dubbachuu yoo ta'e maqaa isaas ati gaafa Hacaaluun ganda kooti goota ganda kooti jettu borummoo dhufee kan biraa Hacaaluu si farrabsaa jechaadha. Kuni gaarii miti. Nama afaan bu'inaa roobalee maaliif gadi buusan eenyu gadi buuse ofumaa bu'e moo? Ofii bu'eetti sheer godhi yaadufuu caaltu muuyitti qabattu ajaan tokko dabaree jettee tirreessi malee tulluu hayyee micayyoo muuyitti qabattu caaltu qoe hojii irreerta. Micayyoon kuni akkamitti waan kana jettanii ilaaluu qabdu ani gaafa sanacha jalan ture siifuun jechuudha. Yoodii jedhanii nama 4 ta'aniiti micayyoo kana kan sardanii gaafii akkasii gaafatan. Ati maaliidhaaf dheengadda jaarsummaa nuun jetta raachuudhaan raachuu fi nuti
tuulama kecha hacee qofa laalla malee kara deemtu wan akkanaa kana hin laallu jedheen. Maaliifi bakka raachee jechuun hani akka hobsa hacee jette fakkeenya isaanaaf deemsa hacee natti fakkaata waan ta'eefi hani hacee sattan obsaa nama hacee qee tokkotti beekudha waan ta'eef garaan konaa oggaana ammaate isaanii ilaalaa irraa gadi bu'aa dhiisadha jetteen. Achiin haceedha fi raacheen tokko jedheen irra deebi'ee. Heyyeedhaa tokkoo miti fakkii isaati bakka. Raacheen hacee lammaffaadha jettee dubbatte. Maaliifi isaanis nama kutaa gadda isaanii ta'anii mijoon nama yaada naanneeffattee hin beekne itti wacanikko. Itti wanyaan mijayyoon kana dubbatte. Kanaaf immoo yoo ta'e roobaleen keessan katabee dhaqee barreesse siifuu isa kana maaliif akkana jette yoo jedheen ishiin bal'istee himuufii dandeessi yookiin dhiifame jechuu ni dandeessi. Garuu intala durbaa intala Oromoota akka fidanii dhufanii laxxafanii paantii sirraa baasnu akkana sirraa goonaa kana dhugaa waaqayyoo viidiyoo isaa har'a namni natti ergee dhaggeeffadhe baay'ee nama gaddisiisa kaasisiisu tullu. Kuni nurraan barbaachisu. Safuudha kanaa ta'u. Safuu ilaali. Safuu maal beektaa? Ishii waan ilaali. Ishii waamtee roobalee waamtee wal biratti yoo ishiin mufatte ta'ee waliin haasa'uudha. Ilaali. Amma wanti deemaa jiru miidiyaa kanarra kana dura sana jiru. Namni tokko akka ajandaatti isaa fudhatu, akka wal jibbutti isaa fudhatu, namarra guranii, nama jedhanii nama faana wal loluun gaariidha jedhee yaadu. Kana hin goone eessumatti borus kana hin godhu jechaadha. Namaaf jedhee gonkumaa nama faana walitti hin bu'u. Maaliif namni sun lubbuun jira taanaan dubbachuu danda'a taanaan ofirraa ittisuu danda'a jechaadha. Seeraan yoo barbaade roobalee yoo seera cabse seeraan gaafachiisuu danda'a. Yoo miidiyaa kana irratti immoo akka inni arrabsoodhaan gaafachiisu namni sun ofirraa ittisuu danda'a. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Ani amma eenyutti godhan dhaggeeffadhu roobalee. Ani galgala siifuu fideedhaan dhufaa mana roobaleetitti tulluu atirree roobalee fidii lammata shamarran keenya qeeqqamuun qaban. Maaliifi gaafa rakkoo qimamoota mana madaamii jecha gaaf kan nama zagazagu keessan nama gorsaasi. Inti akkamitti Oromoo irratti duula. Akkamitti Oromoo irratti waan safuu cabsu haasaamee dhugaa rabbii dhaloota hola deemu mataa dochuma. Sammuun isaanii hin jeeqama akkoo kan kana yeroo laalan micoon tun nama jabduu nama borutti Oromoof taatu nama yeroo Oromoo rakkate sagalee taate qarshii irra baasu dhugaa waaqayyo ishee arga. Saara yoo na dhageessite ishee rakkoon qabu. Waan tokko dhagaye. Tokkoffaa namni jabaan amma asii bahee roobaleen kun lafa inni bahee maatii eenyu akka ta'e maal ni beektu hundi keessan jechaadha. Tokkoffaa maatii kanaaf illee kabaja qabaachuu qabna. Otuma gandaallee deemtanii an akka gandaa yaadu garuu ilma tuulamaadha ilma kuma isaatiiyyuu. Egalee kanaaf waan inni jedhee barreessee tullu ani gaafis sinirraa qaba gandummaa keessa maa galtuu nuti gandummaa keessa hin jiru ammarree elmataa akka Oromootti safuu olii kennina safuu irraa fuudhuun barbaachisuudha. Kabaja guddaa nuti gandummaa keessa hin jirru. Kutaa biraa keessaa yoo shamarran Oromoo qeeqan nuti sagalee taana akka shamarran sababni isaa ilmi dhiiraa tokko si gorsuu qaba malee gabbee miidiyaa irratti waan baala geedha silaxxafuun qabu in kaasa dhugaa roobaleen jaalatee miti giddii kaasa. Fidii kottu hundi keessan fidaa koottaa yoo ganda ta'ellee waan waliin fakkaannedha. Gandaan garuu wal arrabsuun gonkumaa baay'ee badaadha jechaadha. Maaliif ni beektu afaan Oromoo yeroo hunda gandummaa kaffaarsuu roobalee dhugaa rabbii kan gandummaa tuulama keessaa mixii yoo rafarra warraaxxee ka'een nikko dhugaa rabbii baay'ee oli obsine laa gandummaa keessa hin jirru nuti. Micayyoon tuni intala Oromooti nama jabduudha mataa gadi cabsuuf hin fiiginaadha. Dongora ishiitiin keessan barreessaa gorsaadha amma malee viidiyoo akkanaa waan baalagee kana jettanii ajirra laxxafuuni baay'ee nama gaddisiisa dhaqsammuun dhaggeeffatu tullu intala Oromooti be intala safuu beektu. Jechuun waan tokko seetti Saara ilaali. Ani kan hin jechuu barbaadu. Kalee mana ishii banattee boo'aa turte mijayyoon kun dhugaa rabbii ani ilaalcha akkasii keessatti hin qabne uummanni mana fakkeenyaaf waan tokko sinitti hima. Ijoollee tuulama keessa deemtee sirbitu yoo jedhee ijoollee tuulamaa jechuu miti. Afaan Oromoo sirriitu jechuun ijoollee tuulama keessa deemtee sirbitu. Ani tuulama ofiin jedhu yoo jedhame ijoolleen sun tuulama hunda bakka bu'u jechuu miti. Sirriitti qayyabachuudha waan namni sun dubbatu. Amma loqonni afaan loqonni Oromoo Booranaa Arsii loqonni kunillee gargar ta'uu mala. Garuu roobaleen immoo yeroo baay'ee loqoda naannoo Arsiiyyuun dubbatu inni. Garuu
afaan Oromoo sun qulqulluudha. Kana jechuun tuulama tuqe jechuun amma kanaan duratti tullu ijoolleen asitti tullu asitti ilaalsi afaan si qaba ijoolleen miira keessa galu dhaggeeffadhu nuti roobaleen tuulama arsiidha jechaan jirru roobaleen ilma Oromooti. Egaa Oromoodha jedhee Oromoodhaaf dhaabbatee maaf intala Oromoo waan safuu qaburratti viidiyoo dalageedha dhugaaf hin kee. Maafi odoo Oromoo bareeddu maal kutaadhaan adda nu qoodu maafi kanaan adda nu bittinneessu. Bareeddu al tokko qoyye maalidhaa karaan haaraan maal jettee yeroo ganda isaati keessuu tulluun achi keessa jira yeroo asuma jala taa'ee nagee amma waan nagee garuu akkasii miti dubbiin nuti kan falmachaa jirru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Oromoo hundaatiif otoo qabsoon gandaan ta'e sakandii tokko yeroo kongubuun sakandii tokko fichaa garuu osoo qabsoon gandaas ta'e maaliif akka galman geenye nan beeka yeroodhuma ofii gubuu humna ofii baasuu kanaa malee argitee ani Oromoo tokko ragguun kun adda baasuu maatiin koo amantaa hunda amantaa waaqeffataa keessa kiristaana musliima keessa jirachaa ganda hundaatii nuti gandi hundi ganda kooti amantaan hundi amantaa kooti Oromoon hundi tokko yeroon jedhu uffata tokko nyaata tokko nyaata mana tokko galaa dheerinni isaa gabaabinni isaa tokko jechaan jiru akkatti yaadina garuu wanta tokko nu godhutu jirachaa yoo jiraanne biyya sana keessa Oromiyaa qabannee akka tokkotti akka Oromiyaatti yoo waliin dhaabbanne biyya keenya ifkanna bilisummaa barbaannullee yoo waliin dhaabbanne arganna garuu qoqqoodnee yeroo amma laalanii tuulama yookiin macca yoon jedhee yookaan arsi yoon jedhee yookaan siikkomendoo yoon jedhee gaafa siikkomendoon rukutamu tuulamni hin ta'a jecha waliif hin birmatu jecha yeroo haaceen faa lubbusaa maaru qabsoo gaggeessa kan ta'u addaan kutiin addaan kutiin dhaggeeffadhu please baay'ee naaf waggaa tokko naaf daqiiqaa kudhan ana ramee keessa godhanii addaan kutiin jechi barree afu tokko jechi seerluga afaan Oromoo keessatti ana kan misii godhanii jechi afaan Oromoo keessatti yoo jechi tokko ilaal himni tokko yoo hin xumuramiin gaalee jedhama jechi rarree hafee jechaadha amma hin xumurree argite akka nama mana ijaaruu jalqabee addaan kutee jechaadha waan hin finne arrabarra nan dhaabatiin nan dubbadha yeroo qabsoo qeerroo gaggeessaa ture wayyaanee buusu falmachaa yeroo turreetti jechaadha yeroo haaceen faa kokkee diina faana kokkee wal qabaa turan sanatti lafti maaster pilaaniin lafti tuulamaa sun lafa kooti jedhee kutaa hundarra Oromoon ka'e jechaadha kana ni yaadattu isin hundi keessa kutaa hundarra maaster pilaaniin na ilaallate jedhee wareegame jechaadha Oromoon kun waliif birmachuu jechaadha akka Oromootti yaadu jechaadha akkatti akka injifanne ni beektu amma immoo maaltu raawwataa jira nurratti al tokko amantaan nu qoodu al tokko goota Oromoo fuudhanii gallatti galchu gootota Oromoo gadi garagalchu kana jechaadha ganda tokko yeroo fixan gandi tokko hin kolfa baga dhume jedha kanatu nurratti raawwachaa jira jechaadha kanaaf kanarraa of eeggachuu kanammoo kan godhu nu keessa jiru afaan Oromoo dubbachaa aadaa keenya beeku nu wajjin nyaatanii dhuganiiru faannoo afaan Oromoodha jedhee kan dubbatu jira afaan Oromoo akkuma keenya nu ol dubbate jechaadha kanaaf of eeggannoo barbaachisaa anatoo yeroo baay'ee yoo waliin dhaabbannedha kan mo'achuu dandeenyu jira buloota koo wal arrabsuun gaarii miti ani dhaamsa obbolummaa hanga natti fakkaate natti dhaga'ame kanadha kan isiniif dabarsu. Hayyee tullu asitti gaaffisi gaafadha amma roobaleen badii hin qabu isa kanaan dalaguudhaaf viidiyoo kana jechuu keeti miti. Dhugaa rabbii viidiyoo sana dhugaa rabbii wanta viidiyoo sana hin argine ani garuu nan ilaala deemee nama biraa inni kan jiru garuu gadi bu'eetti ilaali. Afaan irratti meera waan naan jedhe isuma siniin jedhedha. Maalidha ani maqaa haacee dha'uu hin barbaanne goota keenyaan qixxeessitaan jedheeni isaan immoo solan goota keenyaa jedhanii nama dhagaasin ani achi jala ture maqaa hacee kan dha'e micayyoo miti isaantu gaafii gaafate siifanii raacha nacee lammaffaadha jedhanii gaafii gaafatan. Hacee dhayoo ta'e rakkoo maaliif qabaa raacha maal sin godhe maalirratti duultu raachee jechuun jette raachee jechuun gisee seenaa hacee waggaa isaa ka'ee ani raacha ilaalee ta'u itti obsaa
maaliif ol nyaattu maal rakkoo qabaree acee lammaffaa yoo ta'e jette malee ishiin lafaa kaatee isaan dhugaa fi gaafate acha jalan ture ani dhugaa waaqayyo maali midde booda asal cubbuu isa haa ta'u garuu nama Saara barbaachisu waraana ol deebisaa. Waraana ol deebisaa waan kana irraa ajandaa biraatti darbaa. ilaalla ajandaa biraa miti tulluun balleessee jira dhaqii buusu roobale kiristoosii dhaqiitti kaasisiisi biyyoo intala Oromoo kamirratti kunaasaamuu qabu. Kaasaa hin kaasu. Garuu ol tuffii yoo ta'e rakkoo hin qabu. Ol tuffii yoo ta'e rakkoo hin qabu. Ol kabanya yoo ta'e kaasaa. Akka Oromootti ol kabanya. Viidiyoon kaasisiisna. Achi ishiin nama hamaara bira dhattee hamaara biratti shubbistee laala Oromoo mataa ol qabachiistee hamaara biratti harat kiiloon jedhu san hin bantu jedhanii hamaarri guutuun itti tuulanii jechuudha. Malsii laattee akkanatti sirbitee isaan guggubdee biraa deebite. Intala sammuu akkanaa kana gadi cabsuuf hin kaatinaati kaasa. Micayyoon tun nama Oromoof qabsooftu nama kutaan nama qooddu miti nama takkaa gandummaa dubbatee beeku miti. Laallaa in kaasa roobalee. Mantala Oromootirraa akka tippaan. Galgala fidii kottu bakka. Saafuu galgala fidii kottu. Maaliif fiduun barbaachise dhagee viidiyoo haaqu? Walii galle miti galgala fidee Ayyaani garuu na fidaa kaleecha dhufnaan irratti muyitii qabaa gad darbataan dubbisiisu. Micayyoon deebitu achitti mana ishiitti sheersii godhaa koottaa achitti. Daa'ima akka daa'imaa kan ta'u tiktokiirra. Roobaleen daa'ima. Nama akkana ta'uun bishaadha dhugaa rabbi. Meeta akka malee. Olaa kabanya Oromoo. Irraa kennaati ani waan ansi godhe sin gaafachuu barbaadaati. Sammuun isaa xiqqoodha dhugaa waaqa. Tullu. Kuburaadha moo kuburaa sanii miti ati kuburaa? Irratti qabineenya Ani isheen kubraa. irratti qabdu. Ani kubraadha. Irratti mootii qabina. Rooballee faana nama baay'ee natti dhufu. Ani dhaggeeffadhu ani roobalee duukaarra ka'ee eenyu tokkoyyuu hin arrabsine. Waan an jedhu ofitti amantummaadhaan akkan jedhus nan beeka. Waan hin jedhus namarra deebee dubbachuu danda'udha. Sinii galee guyyaa lama mana kana keessatti suuraan kiyya kan gadi galagaltanii na arrabsaa turtan guyyaa lammaffaa ragaanan qabaa jechuudha of harkaa. Inni birooni obbolaan koo. Muyitii irratti hin qabinaayyuu muyitii irratti qabe. Warri mana roobalee deemte waan ishiin haala ba'aa jirtu jechuudha gandummaadhaan. Tulluu laal isaan cabcaabii jala deemu fudhatuyyuu jechuudha. Sanyii raachee laal tulluu laal laadheen gadda hachi dhattee annaggeeffachaa jira mucayyoo baaste gadi buusi hachi jedhanan qixxeecha jettee gadi buusi jedhanii kalee dubbisii dhoogan. Micayyoon tun takkaa dhugaa Oromoo qeeqxeen beektu Oromoo tuqxeen beektu Oromoo irratti hin tuutu jechuudha. Jabdu waan namarraa hubadhaa ooyii carraa namaa laadhaa nama dhaggeeffadhaa. Nama gurguddaa akka nama gurguddaatti dubbanna ta'e akka nama gurguddaatti dubbanna. warra si dursu jira beekumaa. Ani rakkoo sinarraa qabdan baruu barbaade rakkoo sinanarraa qabdani. Ani sirraa beekna hojinaa surree beekna isa kana barbaada waan ta'eef. Eenyu gadi buuse. Dhaggeeffadhaa mana kana gisee seentanii sa'aatii lamatti sadiitti isin haa ta'u akkuma kennu mana roobalee isaa itti tartiiba eeggattanitti tartiiba eeggadhaa isaa. Fooloo dhaban jaadinaati. Tartiiban haasaa akka dabaree dhuftanitti si malee itti fufi si malee irra sanyii raachee irra masaara irra kubura. Keessanuu quddisiin taphatinaan irratti soba hin barbaannu bakkee biraatti waa biraa odeessaa dhufneensitti waan gaarii naasaa dhaggeeffadhaa. Tulluutis jechuudha gizee biraa balleessaa kana bichaa miti waa'ee raachee fi yaacee bichaa miti waa'ee yaacee immoo dhaabaas hin ga'e bakka ajandaasaa jechuudha hin barbaannu ajandaa addisi deebi'ee akka namni boqonnaa argatu namni du'e boqonnaa argata irraasina asumatti dhaabaa isa jechuudha raachee soo ta'e nama jiruudha raachee qeequu maal jechuu hin dandeessan garuu waa'ee yaacee asumatti dhaabaa kana tokko lammaffaa immoo kana bichaa miti yeroo mara rooballeen waan inni hojjechaa jiru tullaatillee isa warra deemte gaafanni uummata keenya xiqqeechu gaafanni uummata keenya argattu jala deemte dhaggeeffataa wajjin ta'e jechuudha.
balleessan keessan kana bichaa doontaan waa baay'eedha. Erga kutaadhaan adda qoodanii hin qabsu. Malee uummanni keekame. Qoy dhaggeeffadhu uummata tuulamaa gisee hunda xiqqeessita maaliif? Kan kee qofa eenyu godhe hundarraa addamoo kana bichaa. Uummata tuulamaa kan kee qofa eenyutu godhe eenyutu tuulamu immoo bakka si buusa. Caalli si dhaggeeffadhu kanaafuu siin jechaadha. Dhaggeessuudhaaf eenyutu bakka siin buuse siin. Sanyii raachee qoy raachee. Tasgabbiiru maanin haasa'a. Tasgabbiiru wajjin haasa'u. Isa obbolummaa. Tuulamni Ishii fixattu haasaa ola tullu ishii fixattu haasaa ola tola jidduu wal gaafa deebii deebistaafi. Tullu qoy ka gisee hunda jechuudha uummata keenya tuulamaa jechuun nan danda'a maaliif achi keessa hin bahe waan ta'eef nan danda'a sinuyyuu ganda faarsin hojjaataa asitti dhuftanii quddusii taphachaa iddoo biraatti yoo deemtan uummata tuulamaa uffannaa aadaa keenya kabaja uffata aadaa keenya wajjin uummata tuulamaa mataan dhaabdanii ol galabbataa ooltan tokko kana uummata tuulamaa gisee hunda qeexa rakkoo sin uummata tuulamaa irraa qabdan maadha erga Oromoon kutaan hunduu tokko ta'ee qabsoon Oromoo tokko ittanii ta'u qabsoo Oromoo beektanii erga Oromoo kutaan hundaan addan qoonnu beektanii kutaan biraa akkamittiin qeexas uummata tuulamaa guyyaa ajandaa godhatanii maaf qeexan uummata tuulamaa uummanni tuulamaa kun akkamitti uummata Oromoo kutaa 11 irraa 10 irraa adda ba'ee qobaatti qeeqama.